بريسات ورتدرت أرجان تري أما جرا سكالنجيا جرا درت اللي جرا اتفو في دبادو بريتي waa'ee ishii kan beeku hiriyoota ishiiti isaan galchitanii maaf irraa hin dubbanne jechuu barbaada. Beetiin illee hin beetti boontoo goddanyaan ishii dubbachaa turte isaan galchitanii maaf isaan hin dubbanne maaf nama biraa haasofsiistu sinii. Kan dhugaa ishii beeku isaan qofaadha. Booniin illee riyyaan ishii hin jirti. Beetiin illee bira oolte guyyaa san hojii isaan bira oolte waan ta'eef isaan maaf galchitanii isaan irraa hin dubbanne. Warri hin beekne akkanumaan dhugaa ishii balleessuuf hoo dubbate malee. Anama waan hin beekne kana jedhee yoon dubbate narraa hin fakkaatu. Garuu dhugaa micayyoo kanaa dhoksaa jirraan. Kan dhugaa ishii beeku beetiifaadha kan biraa. Kan dhoksaa jirra. Namni ragaa ba'aa jira. Ati maal jetta? Namni dhufee miti amma micayyoon kun dhugaa dubbachaa hin jirtu. An guyyaa san mana san keessa waliin jirta? Ijaan agartee? Nin beekee itti dhiyoon jiraanani waan ta'eef nan beekani. Okay. Warra beeku beetifaa galchaani beeti galchaa boontu galchaani goddanyaa ishii san galchaati isaan haa dubbatanii. No obboleetti tiyya dhiisi namni lubbuu isaa qabsiisee dhufeetoo bakkee kanatti dubbata sii galee namni waan arge ishiin amma irraa illee hammistee dubbachaa jirti waan ta'eef micayyoon kun guutuu isaa dubbachaa hin jirtu waan ta'eef ijoollee san galchaatii isaa waan jiru yaa dubbatanii. Waan beektuu fi dubbatti kan namni hundi bee walqixaa miti eenyu buzee namni hundi walqixaa miti waan ta'eef waan bee ati walqixaa miti garuu ijoollee sanillee galchaatii waan jiru immoo isaa yaa dubbatan jechuu barbaada ammaan. Sheeritti godhaa ka please sheeritti godhaa namni dhibbi jaa fi kuni azalatti isaanitti sheer godhaatii isaan waamatii isaan haa dubbatanii. Isaan immoo waan beekamu. Maqaan isaanii eenyu? Beeti. Beeti azalii kala obboleetti turreedha galchaanii. Beeti lakkoofsa tokko barreessa zal. Ishii bira hojii oolte guyyaa sanirree waan ishiin keessa oolte beetiin hin beetti waan taateef ishiin isinitti himuu hin dandeessi amma jechaadha. Ishii ani firii mana deemee dubbiseen jira. Garuu afaan lama dubbatte asirratti fi annatti dubbatte gargari. Boorsan mana ishii jira. Ishii bira turtes mana ijaazaa achuma qabatanii turanii isaan firii fi nam lama ta'anii jiran dubartoota lamaatu. Ati mana ishii dhattee jirta? Dhaqeen jira ani dhaqeen jira. Firiin maal dhufte Roomalee beetiin dhufte. Okay beetii wal si galchina gadhu. Afachi beetii ol galchi biree. Eenyu obsi. Intalli amma firii sun dhuguma ishii waliin mana tokko keessa jiraachaa turte? Walumaan jiraachaa turan isaan mana tokko. Galatoon dhugaa dubbattee jira waan beekturra dhugaa dubbatte mana tokko keessa erga jiraatanii ani maalan jedheeni lakkoofsi waatsaappii ishiitii fi lakkoofsi kallattii meeqa dhumni isaa jennaan akkuma tokko natti himte garaagarummaa natti himne jechaadha. Okay. Afachumee yeroo tokko obsi eenyu kaarruun bilbila lama qabdi moo tokko qabdi? Bilbila meeqa fayyadamte? Bilbila lama fayyadamte. Bilbila tokko kallattiidhaan liivii fayyadamte. Bilbila tokko immoo akkuma ani fayyadamu kana bilbila tokko immoo iimollee namooti adda addaatillee sirballee gidee banatte mucayyoon tun feemaasii waan taateef bilbila kanaan beeriin beektu. Lama qabdi bilbila lama qabdi jechaadha gabaabaa. Beeriin beektu. Beeriin garuu beeku ni jette san irratti beetii ol galchaa beetiin tala jedhamtu sana ol galchaa please. Kanaaf firiin asirratti maal akka bilbilaanii bilbileefin ture gaafa san bilbileefitini ganama san dawwaleefitini warra poolisii ta'uu warra CDD ta'uun beeku bilbila na alaa kaasanii afaan arabifaanatti taasisanii naan jette. Asirratti egasii bilbiltee fennaan hin bilbileen jette. Barbaadan beekte. Anamma sagalee ishii bilbila akkamitti akka ishii bilbilaa fi turte sagalee naa qabdee turte. Bilbila ishii nama afaan arabifaa dubbatu jira. Isa na alaa kaasee jira jettee na haasofsiiseerti. Asirratti immoo ani egasii bilbileen beeku jennaan xiqqoo natti ulfaate beektanii. Mee waa tokko si gaafadha ati maatii waan taateef xiiqisillee kana naa deebista. Bilbilli ishiin tiiktookitti fayyadamtu seem kaardiin isaa annumaatii meeqa lakkoofsi bilbila sanii? Ana? Bilbila ishiin tiiktookitti fayyadamtu kana adda baaseen beeku lakki bilbila ishee waasaappii duraati fi ani waan nuti hin beekamne.
Okay. Mee xiiqi lakkoofsa lama qabaachuu ishiin beektaati. Xiiqi bilbila lama qabaachuun beektaa? lakkoofsi ishiin ittiin duraan naa dawalaa turte naa hojjechuu dideetti lakkoofsa isa biraatiin naa dawalaa garuu an biraatiin naa dawalaa silkii kana an biraatiin naa dawalte. Annuun isaa shantamaa sanii si dawwalti moo kamii si dawwalti? Maaliif kana gaafannaa bilbila ishiin kallattiidhaan fayyadamtu poolisiin harkaa qabaachuu danda'a. Firiin amma bilbila kallattiidhaan itti bilbiluu waasaappiidhaan isarra tiktookiin fayyadamtu jechaadha. Amma akkamitti akka firoo harka galee bilbila isaa fi kana gaafadhee jechaadha. Okay, hawwiin 63 jettee jechaadha. Dhumni isaa 63. An tiktookii dhumni isaa 63. Okay, amma galatooma. Amma bakkee kanatti poolisii harka tan jiru ati obsi kan nu qorattu. Poolisii harka hin jiru bilbilli dhumni isaa meeqa jedhi 50 hoo ta'e isa kallattiidhaan fayyadamtu 63 yoo ta'e kan tiktookiti jechaadha. An tiktookii bilbila tiktookii eenyutu harka qabaa? Jaalallee ishiisanii jechaadha. Ijoollee baay'eetu dileet ta'ee miti. Kaleessa dheengadda fa'aa dileet yookaan immoo bilook isin godhanii miti. San jechuun poolisiin bilook nama gochuu hin danda'u jechaadha. Asaanti eeggadhume firii maaliif ol deebite? Wal deebi'ee fi obsaadhaaf hin gaaffii tokko deebisuu barbaada. Okay, tuuf. Bilbila arga ishiin duute hin dawwallee fi jettee jedhe. Ishiin duufi duuti ishiin beenu nuti bilbila kan dawwallee fi daayirektii irratti dawwalle mucayyoon duute fi du'uu ishiin beenu. Kan nu walaa kaase yaani sa'aatii sanitti osoo nabseedhaan jiraattee shuman nu walaa kaasa ture. Arga lubbuu ishii boqattee jechuudha. Kan nu walaa kaase qaama seeratas haa ta'u ani beeku garuu arabiffaan nutti dubbate qaama seerati innetuma yaanne nuti. Arabiffaan nutti dubbate dhiiradha. Bilbilli ishii nu harka jira. Fooqirraa kuftee nuun jedhe. Okay, galatoom. San jechuun kan nu waldatti wal qunnamtanii miti. Bilbila san jechuun. Keessanis na beekaa mana dirasii dhufee ture. Even paaspoortii ishii jalqaba imbaasitti namni tokko dhiyaachuu didee paaspoortii ishii shaanxaa ishii keessaa baasee imbaasitti kan dhiyaate ana qofaadha. Ana amma akka biraatti taasaa jiran kana jechuudha. Qofa yaani miidiyaa irratti baddee balee paaspoortii ishii saanaan kan imbaasii geesse anaadha. Ani eenyuyyuu sodaadhu ani wanti natti dhufu lubbuu ishii kun bade waan ta'eef. Galatoom. Baga kana keessanis na beektaa wal beekna waan ta'eef mana dirasii dhufteerta shaanxaa ishiitti sargiseerta meeshaa. Sargiseerta meeshaa ishii jira. Kaleessa saana waa'ee meeshaa ishii dubbachaan ture birrii walitti guurree meeshaa ishii maatiidhaa galchuu qabna jedhee kaleessi dubbiseen ture. Walitti haasa'aa jira karaa waasaappiitiin na beekta waan ta'eef. Firii hafachuu yeroo tokko obsaa laala akkanaa goonu. Askazaa goonu. Because wanti kun akka jabeessinee an dubbannu osoo hin taane toftadhaana namoonni akka dubbatan firii gaarii akka dubbatan gochuun firii hafachuu namni haasa'u firii please. Akkasitti dubban informationii akkasitti arganna obsa firii uffanni ishii maaltu simbira jira meeshaan ishii maaltu simbira jira. Meeshaan ishii kan nu bira jiru uffata ishii aadaa kanuma ishiin fayyadamtudha. Walumaa galatti uffata aadaatiif fi uffatuma noormaalii nu bira jira. Shaanxaa lamaadha. Obsaadhaa fi footoo kaasneetis erginee fi jira. Manas dhufee wajjin haasofnee jira. Waan hundumaayyuu meeshaattis ishiitis akka nu bira jiru. Even kaleetti wajjin haasa'aa turre meeshaa ishii birrii guurree kaargoo gochuu fi qabnaa galuu qaba meeshaan ishii jedhee keessanitti haasa'aa jiraan isattis. Okay, mucaa fira kiyyaachi jira kaargoo tan erguu. Amanamummaadhaan gara sadiin erginaa fi maallaqa illee kaffalla rakkoon hin jiru. Waan qabdu garuu keessattuu suuraa fa'aa yoo wanna qabaattu ta'e waanuma qabdu hunda isaatuyyuu walitti qabaa fitoo san booda gara obsaatiin ittiimi akka galuuf goonaa jira. Inni gaafa reefi galuu reefa hojiin gala seena maatiidhaaf meeshaa ishii reefa hojiin gala seeneef suuraa sixootaa maatiidhaaf footoo lama hojjisiifnee guddaa shaanxaa keessa goonee galchinannee reefa hojiin galuu hin danda'u nuun jedhan. Achii booda kaargoo goonee walitti guurree kaargoo goonee guruppii hiinetoo meeshaa ishii maatiidhaaf haa galu mastaawashaa haa ta'u. Okay, sitti deebine firii hafachuu. Masiintam isheen masaraa dhaabaa jala irratti ol galchame.
Lakkoofsa tokko barreeffadhu masarata. Carraa nu kenname Roobale waa tokko Itti buuf. Masarata okay. Itti buuf. Ani wannotani beeku ni jira odeeffannoo harkadhee illee ni jira. Isiniif illee Eessa jira? Ati duraan dursee eessa jiraata? ani Itoophiyaa jira. Okay, Itoophiyaa teesseetu akkamitti odeeffannoo argattare? Masii ergadhu mee? Rakkoon qabu inni Itoophiyaa jiraachuu kiyya wannaan isitti dubbadhe sitti himee narraa fudhadhu rakkoon qabu. Afachuu ati qaama seerati moo maalidha? Ati nutti. Qaama seeraa miti. Okay, maalidha reeta? Okay, hin barbaadde narraa fudhachuu rakkoon qabu. No, sin gaafadhee deebii naa kenni. Masarata ol galchame masarata dhaabaa bakkeen tokko firii jira. Ol galchaa firiis masarata dhaabaa. Oy qaama seeratti hin taane ati akkamitti bartiree siraa Dubaayitti dubbiin kun tan raawwate? Namaan irraa odeeffannoo argadheen qaba. Okay, itti buufame. Masarata dhaabaa ergadhu. Kunoo ergachaa jirti ol galchaa moderator biree daawii ol galchaa please. Okay, itti buufame. Ayyee. Yaadannan isiniif qabu maal seetanii amma ijoolleen odeeffannoo qabanii namni mucayyoo kanatti faana mana tokko keessa jiraatan hin jiru si galee. Ijoollee suni gadi ba'anii dubbachaa hin jiran. Isaan keessaa kan dhufe iddoo kana firii qofa. Ijoollee ishii faana jiraatan isaan keessaati jechuudha. Nama inni beeku baay'ee isaanii ni jiru. Si galee. Ijoollee suni maqaa isaanii kaasa. rakkoon qabu isaan maaf dhokatan ani maaf hin kaasan. Sana firii gaafachuu dandeessaa ishee sitti himuu dandeessi keessaa marajaa irraa fudhachuu ni dandeessa. Maaliif mucayyoo durbaatti ijoollee shamarraniiti rakkoon biraan nurra ga'uu danda'a jedhanii sodaachuu danda'u. Kanaafiyyuu ijoollee kana nama tokkorraan deemitoo ijoollee wajjin jiraatan sun mana tokko keessa wajjin jiran sana muluu isaanii fudhadhutoo marajaa garaagaraa isaan irraati fudhadhu. Maaliif asirra ba'anii waan hunda hin dubbatan ijoolleen kun shamarran hin sodaatu. Ani amma wannan beekun hin qaba wannan isaan natti himanii akkaataa mucayyoon kun ittiin jiraachaa turte haga guyyaa guutuu sanaatti wanti natti himame baay'ee isaan isa. Si galee akkuma kanaatis nama wajjin jiraattu kan ishee wajjin jiraachaa jirtu sana keessaan kun namitoo wanna hunda isaan irraatti fudhadhu. Si galee akkaataa itti aayidii ishee hojjetamaa ture mucaa sun maal gochaa akka ture namni asirratti dhufee dubbatanii jira laa namni ishii faana hin jiraanne nama asirratti dhufee dubbate jechuudha. Namni sun eessaa fide nama ishii faana jiraattu kaarruun faana jiraattu. Masii eessa jirta si argaa hin jiru fooloon irraa hin qabdu maqaa kee argaa hin jiru mee ergadhu masii haga dandeessu. Okay. Roobale. Ijoollee waan iccitii kana beeku ati quba wal qabda waliin haasaa jirta. Masii ol galchaa moderatoriin kiyya maal taatan masii ol galchaa. Maasitti man wanna sitti man keessaa nutti himi. Wanna isaan natti masan ani sitti ni mulaali yoo barbaadde keessaan si erga hunda isaa suuqii keessi ergi waasappii waan hunda isaa sitti nima asirratti hin dubbatan ekelee dubbatee sin jedhu maaliif ijoollee suni hin sodaatu shamarranii waan ta'eef jechuudha wanna isaan quunnamu hin beekan. Gastii ergadhu mul'ataan jirtu asirratti gastii ol ergadhu. Fooloo na godhi masii fooloo nan goone mul'atu beektaa. Fooloo na godhi mee. Bichaa miti yoo tashii galchaan jirtan amma akkuma jirtutti xiyyuu waan jirtu fa'aa dhuftee deemtee ijoollee baay'eedha galchaan jirtu. Qabachaa hin galchina rakkoon hin jiru nuyi nama barbaannu qabna beektu. Hin galchina hundaayi. Okay, masii ol galchaa bakkee tokko an jiru kanatti fooloo na godhi masii mee yeroo tokko yoo fooloo nan goone. Annaa sanaafiyyuu Roobale waan asirratti himu wanti ifa isinii ta'u odeeffannoo sirrii kan isin argattan karaa ijoollee sanaa qofaa jechuudha. Ijoollee sun mana san keessa taa'anii ijoollee sunii fi mucaan sun biildingii tokko gubbaa jiraatu achi taa'anii odeeffannoo sirrii isinii kennuu dhiisuu danda'u asirra bahanii garuu keessa yoo gaafattan odeeffannoo sirrii isinii kennu. Achi taa'anii dubbachuu sodaatanii ijoollee gara biraa jiran naannoo biraa Dubaayii keessa ta'e naannoo biraa jiranitti dabarsanii himaa jiru jechuudha. Ijoollee suni haqanii akkatti ba'anii dubbachaa jiran. Kanaafiyyuu ijoollee mana tokko keessa ishee faana jiraatan sanaan deemaatoo odeeffannoo sirrii fudhadhaa. Okay, obsi waan kana dhageesseertaa ati dhatteetoo qaamaan dhatteetoo irraa fudhachuu qabdaa jechaadha. Masii si arguu hin dandeenye moderatoriin kiyya si arguu hin dandeenye what happened? Okay, guddaa galatoom kunillee waan gaariidha gorsa gaariidha.
Maaliif namoonni tokko tokko dhufanii dubbii waan dabsanii fi si gaafadhe siif galee malee waan biraatiif miti. Wanna asirratti dubbatamaa jiru jala taa'ee jalqaba irraa ka'ee dhagaa ture si galee. Wannan odeeffannoo sirrii beeku sagalee mucattii barreeffama mucattii waan hunda argeen asirratti dhufee bahee dubbadde malee hin dubbadhu. Maaliif achiin jiraadhu waan ta'eef akkuma naan jette sana. Sanaafiyyuu ijoollee ishee faana jiraattan sana keessaan deemaatu kun roobaleen jira, oobsiin jira, deemaatu isaanitti himaa bakka.